Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa Oromoo kana idilee addunyaa irra jirtanuu isiniin jedha. Nageenyi keenya bakka isin jirtanutti isin akka qabu. Namootiin tokko namootii keenya keessaa namootiin tokko nu jiru kan sooshaal miidiyaatti fayyadamu tokko muuxannoo sooshaal miidiyaas kan qaban jiru. Gaafa rakkoon addunyaa tokko irraa qaqqabee jedhee sooshaal miidiyaatti fayyadamtan kana irratti nam tokko maxxansuu kana rakkoo addunyaan itti jirtu kana addunyaadhaaf ibsuu ni yaaddu. Gaafa keessan yoo hawaasa keessan kana cinaa akka gamdhaabtaa ibsula. Gaafii kiyya tokkoffaadhuma kun namoota tokko irratti baay'ee isaanii hanga tokko nama ilaala. Rakkoo keessan kana hangam agarsiisaa jirtu kan otoo of hin ijaarin addunyaadhaaf kan dhaabbattuun siin jedha. Namoota mataatti of beektan siin jedha. Gaafii keenya tokkoffaadha kun.